follow gochuun dagatina. Tap godha. Follow gochuun dagatina. Maal godhe kee Mubaarik? Leencatu leencaa mala. Bakka hin taanetti bu'aa jira obboleessu. Kiraawuntii gosa xiqqaadhaan. Kabirat. Mubaarik badaan gammade warabbal kaaba keessa na qabbaneessi. Kabi. Hundi keessan follow godhadha. Mubaarik ilaala baate akkasi wallahi. Leenci amma leencuudha. Wallahi Mubaarik akkasi. Yetaabbaatu. Mubaarakiin isa siin galatoomii jechuun dagatina. Namni mana kana follow gochuun dagatina. Utuu follow godhee jala jirtan taappiin dagatina. Mubaarik leenca atuma taakeetti Mubaarik. Atumni mataa keetti leenca. Tawaasitti layamu keessaniif itti aansuudhaani akkuma beekamu miidiyaarra deemaa jira. Nuti gurbaa kana kan qabneef dhimma biraa irraa qabaannee inni sababa islaamummaa irraa ala jiruuf jecha isa reebnee poolisaan isa hin qabne akkuma nu hundinuu waliin beeknu sababa erga kaafira ta'e kaasee waan inni godhaa ture jechuudha. Jalqaba gurbaa kana akkuma beektan jechuudha. Mootummaa arrabsaa ture si galee akka inni biyya kana dhufeen mootummaa arrabsaa ture akkuma hojii saalaa hojii gadhee hojjechuudhaan beekamu hojii safuu Oromoo cabse akkasuma hojii gartee fokkisaa hojjechuudhaan beekamutti hojii fokkisaa hojjechuudhaan feemasummaa uummata biratti harkataa ture jechuudha. Sababa kanaan TikTok jalaa gubamnaan karaa mootummaa arrabsuu mootummaa qeequutti maaliif jennaan karaa kanaan faashina jijjiiree faashina hojii gadhummaa jijjiiree TikTok ittiin guddifachuudhaaf akkasuma followers ittiin guddifachuudhaaf amantaa jalqaba maal godhu ture mootummaa arrabsuu akkasuma gartee abaawoon deeqiramaan minaamin jeewaa'ee siyaasaa dubbachuu ture. Itti aansuudhaan kunillee irraa fudhatamuu dide kunillee irraa deemuu dide namni jala beeynaan ajandaa inni barbaaduudhaaf deemu jalatti beeynaan irraa fudhachuu didanii maal godhanii calitti jaan jechuudha. Achii dhufee ortodoksii arrabsuu eegale amantaa ortodoksiidhaa arrabsuu eegale xiqqeessuu eegale. Kunis irraa fudhatamuu dide achi as deebi'ee waan ittiin garaa isaa ittiin guuttachuudhaaf jecha islaamummaa ergamaa rabbii irratti afaan banuu eegale salawaatu rabbi salaamu alayhi akkasuma islaamummaa xiqqeessuu islaamummaa arrabsuudhaatti eegale guyyaa tokko akka carraa ta'ee waa'ee islaamummaa isaa fi gaafas akkasitti murtaddii ta'ee amantaa kana akkasii keessan baane saafii awwaliin waa'ee amantaa kana dubbachuu jiranii akka Naayiroobii jiru beeynaan Naayiroobii jiraatti haadaan si fuudha Naayiroobii jetta siin beekaa bakka ati jiraattu waa islaamummaa qofatti haadaan si fuudhaan jeen bakka ati jirtu jeen jala barreessi bilook nu godhe carraas matumaa bilook nu godhe isa arkuun dandu viidiyoo isaa kan inni dalagamu jechuudha viidiyoo ijoolleen gabbuustee irratti daddaleetu asumaati ijoollee teenya wanni dhaama barbaadu dharmaa homa afurii jira viidiyoo kaafirri tokko ergamaa rabbii arrabsitu fuutanii irratti waraabanii daran ergamaa rabbii arrabsiisuu jirtan malee salaatu rabbi salaam malee isaaf sagalee ta'utti hin jirtan si galee ergamaa rabbiidhaa akka inni arrabsamu daran xiqqeessuu akka inni xiqqaatu godhaa jirtan. Kanaaf viidiyoo akkasii viidiyoo baalageen ergamaa rabbii arrabsitu yooniif namni biyya seeratti jiraatu akkasuma biyya seeratti dhiyaachuu danda'u taate viidiyoo san gabbuusanii ragaadhaaf kaatan seeratti dhiyeessuudha akkuma ammaa kanatti jechuudha. Kanaaf viidiyoo irratti dalaanii viidiyoo irratti waraabdanii followers yookaan viiraalii ittiin argachuudhaaf jecha ergamaa rabbii daran irra deebisanii arrabsiisina asumaan dhaamsa kiyya. Haala kanaan gurbaan kun erga barbaadamu egalee soomana torbee lamoo sadii ta'a. Torbee lamoo sadii ijoollee bakkoota adda addaa irratti godhee duran gandaan hangaluu jiru kana ture. Erga gartee pheentee ta'e gandarraa fagaatee ganda biraa galuu ture. Asirraa kiiloomeetira 4 immoo akkas 3 kana fagaata. Asirraa fagaatee islaamummaa arrabsutti eegalee amantaan ajandaan hundi irraa deemuu danda'an jechuudha. Gaafa akkasitti arrabsu ijoolleen viidiyoo gabbuustee irratti waraabdu numa agara gaduma buufadhe sanbooda nama kana barbaadu qabnaa jee namootatti hime akkasuma qoree masgidaa asiitillee hime sheekana asiitillee wal beena itti hime viidiyoolee itti garsiisee gurbaan kun as jira ja'anii jalqaba maal ture gaafa baabaa Shaamin Ibroo Muwaadaraa wayii Naayiroobii huyyaamti turte waan islaama ta'eef TikTok yoomdan irraa gubanii jee waan barbaadu islaamummaa nuti alhamdulillah islaamummaa keessatti wayi namaan kanninu akkasumatti illee gartee maallaqa namaan kanninu nuti islaamummaa warqii namaaf kanne jechuudha islaamummaa nu maallaqa caalti warqii caalti waan ta'eef nuti islaamummaa namni tokko islaama ta'e jennee maallaqa namatti hin gurru si galee akka jiraatti akka seete dhufee
Wanteef jecha akkas na godhanii jeetii dubbate nuti gartee waan kana irraa namni gurratti dhagahu irraa hayyee galatoomii baga rabbi islaamummaa siifite jajjabaadhu yaadiin ustaazonni jechuudha. Waan achi ifii bare yookaan waan ittiin harkachuu barbaadu san dhabnaan as garagalee jechuudha. Islaamummaa arrabsu asirraa gaffagaatee xiqqishoo asirraa biyyuma islaamaa keessa taa'ee bar konfidensii ajaa'iba qaba gurbaan. Goota ifumarra fincaane malee goota fakkaatti nama. Biyyuma islaamni keessa jiraatu keessa taa'ee islaamummaa arrabsu daangaa dabree inuma waan gartee bar wallahi Abu Jahlii fi jarri kun akkasitti kaisaan haasawunnatti hin fakkaatu. Abu Jahlii fi Abu Lahab akkasitti akkatti ergama rabbiitti arrabsatti kaisaan akkasitti arrabsannatti hin fakkaatu jechuudha. Akka malee waa daangaa dabree arraboota fokkisaa rabbiidhaan jechaa ture. Rabbi ergama rabbii bira kutee rabbiin arrabsaa ture. Nabi Muhammad arrabsaa ture salawaatu rabbi salaam alayhi. Gutorbii lama guutuu barbaannee qeerroo ijoollee islaamaa haati halkan takka fa'aa poolisa furannee makiinaadhaan deemnee zoorree fooqii lamaa sadii immoo akkasa dhaynee fattashinee fooqii dhabne bakka isaas itti himan. Ijoolleen mana isaa qabatamaa ragaa qabatamaa osoo hin taane bakka inni itti matoora irraa bu'e fa'aa bakka ijoolleen matooraa fuutee geessite fa'aa dhabnu himan. Bakka san dhaynee naannoo achi jiru footoo sana agarsiifnee warra atta hanga zabanyaaf illee wanta kanninee jechuudha maallaqa waa kanninee bakka inni kun jiru nutti himaa jennee dhabne jechuudha. Haala saniin osoo qorannu karaa keessodhaan miidiyaa irratti yoo ol baasne yolaa bada jenneeti yolaa milqa jenneeti. Haala saniin osoo jirru ijoollee bakka adda addaatti ijaarree karaa waasaapiitiin guruppii ijaarrannee seeraan barbaadaa turre akka malee hordofaa turre hidhamne jechuudha. Waggaa dhabnu sila gurbaan kun amma jidduutti soomana kana wallaahi namni akka namni gattaa'ee quraana rabbii qara'ee akkasii gartee du'aayii godhatu hin godhanne karaa boodaa kana fa'aa soomana hin godhanne jechuudha. Maaliif jenna biyya rabbiin irraa nu gaafata fuula isaatti osoo biyya nuti keessa jirru keessatti rabbiin arrabsamu nabiyyiin Muhammad salawaatu rabbi salaam alayhi yeroo xiqqeeffamu fuula isaatti irraa gaafatama. Yooniif gartee aarsaa barbaachisuun waan kana fuula seeraatti hin dhiyeessine jechuudha. Wanni kun hirriiba nu dhorkitee halkanii guyyaa naaf isaa boottan kiyya nama muraasa poosti godheen jira warri wajjin aarsaa guddaa kafalee jechuudha. Waan kana qaama seeraatti akka dhiyeeffamu aarsaa guddaa bakka hunda deemnee barbaannee gaafa dhabnu namoota muraasaan keessaan mari'an. Sila amma dura ifoo iyyattamoo gara gurbaa gara Amaariffaa ergama rabbi arrabsaa ture san yooniif poosti goonee akka isaatti nu harkaa badaa. Yeroo hedduu nama ergamaa rabbii arrabsinu feemasiifneetuma nuu qabaa nama kana nuu qabaa jenneetuma feemasiifnee nu harkaa badaa. Nama kana poosti godhuun qabnu jaanii warra kun jechuudha. Ani ammoo akka fedhe haa ta'u ani barbaadee dhabe gurbaan kun guyyaarraa viidiyoo 2-3-4 waraabee ergamaa rabbii fi islaamummaa arrabsaa jira. Rabbiin arrabsaa jira namni kun akka waraabamu viidiyoo poosti godhuu qaba maxxansuu qaba jira murteessee. Namni kun na didanii namni kun hin fedhu ustaazonni kun ustaazota kaanii wajjin mari'adhee warreen tokko immoo na wajjin saaba kiyyaama barsaa olataa jira. Inni illee na hayyame na wajjin irratti duule erganan irratti barreessee poosti godhe ijoolleen hundinuu na harka sheer gootee suuraa sun akka malee vaayiraalii baate. Era deebi'ee ammallee namni gartee mucaa kana gartan badhaasa qabdanii inni poosti godhe. Alhamdulillah wallaahi poosti godhee sa'a 12 osoo sa'a guyyaa takka hin guutin jechuudha sa'a 12 keessatti to'annu alhamdulillah. Kadha rabbiitiin rabbiin nu gargaare jenna nuti sabuma taane malee nuti waan takka hin goonallee dhaan waan takka miti an dadhabaa nama gartee waan takka illee godhullee miti nama waan takka illee alhamdulillah hangina keessa jiru ammoo islaamummaa kiyyan jaaladha islaamummaa kiyyaafin lubbuutii dabarsee kanna waa hundaa olitti islaamummaa kiyya jaaladha nabiyyi kiyya jaaladha salawaatu rabbi salaam alayhi kanuma qofa malee waan humnaan an qabaadhee isaan qabeellee hin qabu rabbumaan nu gargaaree jennaan rabbiin alaaffisee sababa na godhe malee humna takka illee hin qabu jechuudha. Kanaaf waan ajaa'ibsitti ta'a mana inni keessa taa'ee gartuu mana inni keessa taa'ee ergamaa rabbi arrabsu qalama qaba qalama sagalee qalama inni mana inni keessa taa'uu hin qabne jechuudha. Qalama inni mana keessa taa'uu yookaan mana kamtu naannoo kamtu foogii qalama akkanaa kana qaba jennee qorannee jechuudha bakkoota adda addaatti deemnee qorannoo adda addaa gaggeessinee erga xumurreen booda naannoo kana qorannee dadhabne mana qalama akkasii qabu hidhamne jechuudha. Sababaan an poosti godheen ijoolleen mana qalama akkasii qabdu bakki isin jiraattu ajaa'iba waan sitti ijoolleen hin beektu akka inni ergamaa rabbi arrabsu ganda san warra booranaa kana gala akka inni ergamaa rabbi arrabsu hin beektu kana jette san booda gaafa wanta godhu
mucaan sun achi fuudhee mana akkanaa kana eenyutu naannoo kana karam jira jee gaafate. Akkana jee gaafannaan mucoon isaanii xiqqishee mana keessaa an gurbaa kana hin beekaa an bakkeen jiru nan beekaa jetteetti dhayitee agarsiifte mee mana isaan agarsiise. Inni galgala maal ture nama lamaatu nama shadiitu shubbuutii fudhatee dhufe jee isoba nama takka qofaatti galgala nama tokkotti dhaqee ulaa dhahee itti bane ulaa hoggaaniif ulaa irraa banu si wajjin haasoo fadha akka mijii harka dura qabnaan harka isaa dhahee ulaatti dangarate. Nama shantu shubbuutii qabatee dhufe jee soba asirra taa'e garuu nama tokkotti dhaqe sanuu dhaqeetuma waan takka jenneen harka fuudhe shubbuutii illee harkaan qabu gurbaan. Naguma gaafate waan inni ergama rabbii jee arrabsallee gurbaan kuma qabu. Sanboota gaafa akkas jedhuun gurbaan harka darbee ulaa dangarate gurbaan namoota yaammatee nama sadii mokas ijoolleen akka inni achi keessaan ba'an jechuudha marsanii narra dawwalanii yeroo san nutilleen yeroo saniin soomuna hore fiigaa dhaqe jechuudha. Wallahi dhugaa dubbachuu fi alhamdulillah gammachuu isaa akka malee barbaadaa turre waan ta'eef jecha gammachuu keessallee gammachuu isaa arkachuu keessa poolisallee hin furanne matuma keenyaan fiigaa dha nama lamatti hime motora tokko furanne fiigaa gaafa dha kiiloomeetira 3 irraa mana keessa jira akka dawwala na ajjeesu jiranii kootaan dirmadhaa jira nuti dhayneeti ulaan irraa banuu dide ijoolleen achitti wallahi ijoolleen ajjeesuuf kaate gadi bakka inumaa isumaa godin dhiisinaadha poolisaan nuu kanna jedhani ijoollee poolisaa didee wanta godhe malee ijoollee wanta godhuu kaate haasaa barbaachisu qabaluu kaate bakka sanbooda lakki jaanii ummaan takka faana achi wanta jaanii ijanii dhorkanii achiin poolisoota koree masgiidaa ka duraanuu dubbisaa harkaa qabnaa miti poolisatti barreessinee galmeen saadhaa mana murtiirra jirti si galee hanguma inni argamu qofa eeggachaa jira malee ergas booda irratti dawwallee isaan kaaniin mana marsinee eeyinee jechuudha kaaniin dhaynee koree masgiidaa finnee akkasuma gaaddisa islaamaa sheen naaseer tokkoffaa finnee jara san jechuudha. Poolisoota ilaal poolisoonni ganda nuti keessa jirru ganda inni jiraatu san dhaqee qabuu hin danda'u. Achuma poolisuma achiitu isa san nama san ta'uu danda'a malee ganda biraa keessaa dhayitee poolisoonni ganda san keessa qabuu hin dandeessu. Poolisoonni ganda keenya keessaadhaa ganda sanitti dawwalanii nu himan jechuudha. Qaama seeraatiin akkana viidiyoo ragaa qabatamaa harkaa qabna ragaa guutuu harkaa qabna. Viidiyoo itti agarsiisnee hanga wayyaa asitti poolisoonni warra Booranaa fa'aadha warra afaan Oromoo beeku. Viidiyoo turgomuu maal hin jaamu afaan Oromoo ni dhagaasii galee itti dhageessifnee viidiyoo inni ergamaa rabbi arrabsaa ture san booda poolisoota nu godhan poolisoota gaafatti nu godhan nurraa banuu laayifirra jira warri yeroo san laayifirra turan ijoolleen Yesuus yaa baasu jechaa turre dide wallahi ijoolleen alhamdulillah ijoollee qeerroo jajjabduu qabna har'allee namoota jajjaboo jechuudha. Tole warra wallahi hedduu tokko ni boosan ijoollee duriyyee bar ijoollee duriyyee uummata karraan ba'e inni hulaa banuu dinnaan osoo poolisoonni jiru maskoota cabsee jechuudha. Harkisaa kun dhiige ammallee wantaan intarvii goonee jirra gaaddisa islaamaa irratti inshallah viidiyoon dhufti. Kanaaf achirratti nurraa banuu dide lubbuu kiyyana ajjeesu yaatan ujee nurraa banuu aboo gurbaa ijoolleen yoo asirraa yooni poolisoonni si dhiisanii ati irraa banuu didde ijoolleen si ajjeefti dhiiga siree gooti dafii poolisatti harkaaf kan yaadin namni hundi kan yaadin itti dhaqanii yoo poolisatti harkaaf kan baatte ijoolleen si ajjeesuuf teessi lubbuu teessi baasti poolisatti harkaaf kan yaadin yoo amma cal jaanii poolisoonni nurraa banuu didde jaanii cal jaanii galan poolisoonni achi waa'ee amantaatiin qalbiin beeku yoonii fi gartee inni dide ulaa irraa banuu cal jaanii dura dhiisanii baan maaliif jennaan qalbii amantaan hin beekan jechuudha. Erga inni banee akka ittiif kan nu baate isaanumatti numa dhiisanii nu biraa deeman. Nuuf dhiifnaan gaa ijoolleen waama biraati wanta jedhu tarkaanfii addaati dafii harkaaf kan yaadin. San booda achi viidiyoo bane ayyee koottaati poolisota qoftiin koottaa jara kaan achinarraa ofii jeen poolisota. Nuti ayyee inni dubara dhaabbanne san booda gaafa ulaa banan ijoollee wanta harkatti itti kaanii gaafa wanta godhan. Wallahi ijoolleen dhiiga saree godhu kaatee tirkitti harkaa godhan poolisota harkatti hundaa'u inshallah asirratti naasa'amu. Akka jechuun barbaadeen walumaa galatti alhamdulillah amma to'atamee amma reefu achi galla mana murtiitti waan inni harkatu murtee gahaa inshallah akka irratti fudhatamu kana boodallee jalaa nafnu boroomoo mana murtii guddicha mana murtii olaanaatti dhiyaata inshallah achitti himanni irra banamee achitti immoo murtee isaadhaan ni argata inshallah hanga dhumaatti du'aadhaan nu jiraabadhaa
warri tumsaan akkasumatti illee gartee du'aadhaan deeggaruudhaan sheerii wantani jalqaba galatoomi walumaa faana haasa'amnaa gammachuu qabna nu boonsitanii jalqaba namni mana kana fooloon goone yoo jiraattan mana kiyya kanas fooloo godhaa chaalenjiirra jira waan ta'eef hundi keessan fooloo godhaan isiniin jedha. Ali gurbaan tokko akka namummaa normaalii kana dha'utti gizaaza dha'e gurbaan sun inni sana barri banuu didee immoo maali hin facaase eenyu kana gizaaza kana burcuqoo jechuudha waan akkasii barri dha'eedhuma facaase mucaan suni. Yeroo sana barri banuu didee jira moo akka miira akkasitti facaasu sana keessa akkamitti gale jechuun humna mana gadi itti lakkiseera waan gadi itti lakkisee viidiyoo ani natti argidaa ilaalee hin faca'e eenyuun sun jechuudha akka waan asii rasaasni wayidha itti faca'e banuu didee yeroo sana moo akkamitti facaasuu danda'e akka sanatti. Yaa jalqabatti gaafa dhaynu poolisoonni dhaqanii poolisota irrallee hulaa banuu didee nurraa hulaa banuu didee poolisa harkatti dubbii wanta jechuun hin danda'amu. Garuu ijoolleen onneen wanta jennee isuma harkattu waan goone jira alhamdulillah. Akkasi jaruma harkattu waan ta'e goone poolisoonni qabanillee hidhanii jiran mana hidhaatti galchanii ergas booda amma fudhannee ganama bakka himataatti bakka gurbaan poolisa nu godhee nu ergi asin naafitaadha. Naaka asitti ragaa qabatamaa qabna akka wayii akka namaatti harragaan qabne usneetu man iyyinu amantaa keenya arrabsee maarree jennee inni iyyinu. Alhamdulillah wanne asirratti isin hubachuu qabdu warra kiristaanaa warra jala qabdan islaamonni jechuudha. Nuti akka garee shaadaatti illee ta'ee islaamonni martinuu yeroo komparaalaati rilijinii islaamummaa irratti waa'ee amantaa lamaan irratti hojjennullee ragaa qabatamaa waan itti amanne akkasuma waan baayibilii fi quraanaaf hadiisarra waan jira malee saniin ala finnee amantaa namaa xiqqeessinillee hin beeku amantaa namaa xiqqeessullee rabbiin keenya hin ayyamu amantaa fedhan haa hordofan amantaa barbaadan itti wanti jaan amantaa namaa xiqqeessuu fi hubadhaa jechuu irraadani galatamaa. Tomi Ustaz Ali mucaan kun isa ganda fa'aa arrabsu miti al tokko fa'aa ganda nama arrabsee maal jedhee ganda nama walitti dhaqaa ture erga inni rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam arrabsuu eegalee lakkii waa'een gandaa waa'ee rasuulaan caalu jennee callifne malee mucaan wanti inni dhiisee jiru kiristaana arrabsaa maariyaamii jedha namni isa miti gurbichi wallaahi takkaan fooloos argee hin beeku gurbicha kana. Stookiin masaayyuu. Rahmatullahi Ali tokkummaa yeroo tokko hafuurana baafachiisaa tokkoffaa alii kanan beeku hedduu tokko wallahi rabbiin isa namni asirratti galatoomisiin jedhu miti rabbiin naaf gootee jedhe jazaasi haa kafalu warra immoo amantaa biraatiif gabaabumatti wanni dhaamu barbaadu tokko yoo jiraate namichi kun amantaa kamiifuu guyyaa tokko raamata godhe hin beeku. Otuu aqlii qabaattanii, otuu namummaa qabaattanii, namummuma jedhamu sanaaf otuu hin yaaddani ta'ee mucaan kun murteen guddaa ta'e tokko ittiin murtaa'uu qaba. Kaballaan hagisunuyyuu hin ga'u jennee gadi baanee hundi keenya Islaamaa, Kiristaanaa, Pheenxee, Maarree, Jinnii gadi baanee balaaleffachuu qabna ture. Amantaa keenya miti kan inni kan nyaata ittiin nyaatan maankaa wal dabarsee amantaa Kiristaanaa gadi ba'ee kottuu isinii tolchee kottaa fudhaa isiniin jedhaa ture. Yoo aqlii qabaattan jechuudha. Otuu gaafa sana sun amantaa musliimaa miti haa ta'u garuu akka amantaan keessan tuqamullee hin barbaannu nuti waggoota meeqaa ol kabajaa wajjin jiraataa turre namichi kun warri ooftanii amantaa waan mucaan kun miidhame gootan wallaahi kanaayu rabbi rahmata isaa godhe wallaahi hattuun ganda keessa deemtu hattuun daandiirra dhaabattee nama saamtu amantaa sirratti lubbuu ofii dhabdi kana beekadhaa oromummaa isin jettanus maalummaa wama hundumaarru adda jechuudha otuu isin ta'ees kanuma. Asumaan warri amantaa akka waan mucaan kun gara biraatiin miidhamaa ruutti sagalee taatan kun otuu gadi baatanii murtee gahaa fudhachuu qaba jettanii dubbattanii irra isa kanatu isinii jira. Mucaan kun nama amantaa kamiifuu rahmata qabu miti. Amantaan kamuu namni jaallata. Wallahi lubbuu keenya amantaa keenya walitti jaallanna. Aga fedhe baalagee kamiyyuu taanu jechuudha. Kanaafuu gara biraatti hin fudhatinaa. Haali isin immoo aga dhumaatti hordofaa ammallee qalbii Abbo Facebook ke yoo xiqqaate hadha gize digdaman gajjala seene laal olin baa jali gadin itti deebi'a olin baa gadin deebi'a asitti dhufee si arge hedduu tokko gammannee rabbi jazaa si haa kaffaluun jedha.
ayyee jaafee kiyya Ali galatoomi itti fufi ayyee dubbadhu. Dabalatee Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa Jifaar gidduun sekenduma tokko koreewwan wajjin jirtan sun hundi keessa fakkeenyaaf kan akkuma alitti cichoomtanii hojjettan akka koreetti wal ijaaranii jiran ijoolleen kuni nama shan jaaga'u hundi keessan dhiira shabaafaa islaabaati alii nangafee jechuudha. Hundumti keessan guruupiin sun jechuudha guruupiin wal ijaartan sun hundumti keessan dhiira isin itti fufi Abbaa Jifaar. Isi ulfaadhaa jarrees turtanii naawwiituu nu dursee hafuudhaan abaafachiisaa jedhe nu eega silaa waxxaramne dhoof kaane. Alaa kulli haal duraan dursaa wanti ta'ee nama gammachiisaa obboleessi keenya Alii fi gareen isaatis galatoomanii akka mo'amma naawwiin jedhee nuti galatooma jechuudha rabbi anaaf gootanii isaanii na jedhu dhiyaansuudhaanii. Yeroo kamuu kan hubachuu qabnu miirri har'a asitti nuti gammadaa jirru kanarra dabalee nu keessa jiraachuu qaba waa'ee amantaa irratti. Amantaan har'a namoota biiliyoona 2 fi isaan oliin hordofamaa jiru. Amantaa sahaabdittiin jabduun qaama saalaa ishee keessa waraanamtee sahaabonni gurguddoon zayitiin affeelamanii waa meeqa ta'anii asiin ga'anidha malee. Kan akkasitti callifne yoo har'a nama nu gargaaru arganne qaama seeraatiin qabanne qofaan miti kanas ga'e waan ta'eef yeroo kamuu wanti harkaa qabnu waan jabaadha. Amantaan Islaamaa gara amantaatiin firan qabu yoo waan kaleessaa laalle yoo waan qabatamaan